السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكتور. إذا كبجمتوتا دعوتوتا كنيا رادي مني دفني جتودا كبجمتوتا دعوتوتا كنيا كم بيك مرة مشا بريدا أسني كبني دفني جتشارا مشا باي بريدا تيفي هجا ما نما براتي نوجتمين عشان دكتور تو براتي نوجتمين كوفا أسني كبني دفني جتودا كان يوسين إنجر كبجمتوتا دعوتوتا كنيا مشان كوني dursa yeroo nu bira dhufu internet irraa gadi bu'eeti jechuudha kan nu bira dhufu itti aansuudhaan egaa internet irraa gadi bu'ee dhufeen booda namoota hedduu bira to'annaa fi qo'annaa adda addaa godhanii raawwatanii gara keenya dhufanii raawwatanii hojii kana akka hojjennu nu godhan jechuudha kanaaf amma meeshaa obboleettii teennaa maqaan isii kabbabush jedhamtu qabannee dhufne jechuudha meeshaan isii soofaa qaba akkuma san TV stand qaba meeshaalee birallee meeshaa baay'ee quality ta'e qaba kana hunda ashaan tokko isaa gatii isallee isinitti himti warroonni chaanaalii keenya kana afaaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyaa akka dhuftan isiniin jenna warroonni maamila keenya taatan immoo like share hiriyoota keessaniif godha isiniin jenna ammaan akkuma argaa jirtan kana argaa jirtanii hayyee daawwattoota keenyaa soofaa narra qabannee dhufnee soofaa isin dura qabannee dhufaa turrerra adda akka ta'edha jechuudha daawwattoota keenyaa adda maal tokko isa godhu isinillee mootu ija keessanii ni argitanii nullee immoo maal tokko adda isa godhu isinitti himna ibsa isinii goona jechuudha daawwattoota keenyaa hagaduma viidiyoo keenyaa wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun raaffatina nu mootu meeshaa adda addaa meeshaa addisii gizeetti qabannee isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha isiniin jenna daawwattoota keenyaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo meeshaa kana meeshaa wanni adda isa godhu keessaa yeroo jalqabaatiif as nu biratti hojjetamu qofa osoo hin ta'in meeshaan kun tariitii ogeessa keenyaan hojjetamuun isallee as nu biratti ogeessa keenyaan hojjetamuun isallee adda isa godha jechuudha kanaaf haga mana maatii bira geessinutti illee viidiyoo isin himarra isin haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turraan affeerraa keenya isiniin jedha ani ganama hayyee daawwattoota keenyaa soofaa narra qabannee isin dhufne kana fakkaataa akkuma ijaan argaa jirtan kana soofaa akkam quality ta'edha daawwattoota keenyaa waan baay'ee nama jedhudha argaa jirtan diizaayiniin isaa fi akkaataan hojii isaa waan baay'ee namatti toludha daawwattoota keenyaa xarapheezaan isaas haaluma kanaan kalarii isatti maachii ta'uun hojjetame kun haala kanaan garaachatti qophaa'ee jira jechuudha daawwattoota keenyaa kaameraamaaniin keenya zorzor gochuudhaan sirriitti isin agarsiisaa soofaa har'aa kana haga dhuma viidiyoo keenyaa hojii yoo turtan gatii isaallee asumaan isinitti himna warra ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 shantama jechuun nu argachuu dandeettanii karaa waasaappi irraa koottaa isin jenna daawwattoota keenyaa kabiraan immoo xarapheetii istaandii nu biratti baratamaa ta'e jira jechuudha daawwattoota keenyaa soofaa kanaan akka maachii ta'utti kunoo kalarii isaan jiru kana asirratti dibnee fi asirratti xaawulaa galchinee walitti maachii ta'ee jira jechuudha xarapheezaan kunii fi soofaan kunii daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana kalarii isaallee walirraa deema diizaayiniin isaallee akkuma san jechuudha daawwattoota keenyaa haaluma kana wal bitachuu barbaadde gatii isaa walii galallee isiniif himna gatii isaa garagarattis isiniif himna isiniin jenna daawwattoota keenyaa ammaan gatiin xarapheezaatii fi gatiin soofas meeqa akka ta'e osoo isiniin himne duratti warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan meeshaa kamiyyuu nu biratti akka argamu asiin duras akkuma isin ibsaa turre meeshaa ramadaanaa warra gaafachaa jirtantu jira meeshaa ramadaanaa namoota meeshaa qabaniif binna jechuudha daawwattoota keenyaa maaliif asbeezaa bicha asii kaanee baalee asii kaanee dhimma wangeessuu bicha osoo hin taane warri meeshaa qabdan meeshaa wajjin isiniif geessine isiniin jechaa jira kootatii warri meeshaa qabdan hundi keessanuyyuu ajajachuu dandeessan isiniin jedha daawwattoota keenyaa kallattii maan immootiyyuu gatii soofaa kanaatti isin dabarsaa soofaan kun nutu haala kanaan diizaayinii kanaan teessise malee abbaan mana keessatti jechuudha kuni achi addatti ka'a kunis addatti ka'a hundiyyuu addatti ka'a waan ta'eef abbaan mana ofii keessatti akka barbaadetti soorse diizaayinii mana ofiitiin teessuu danda'ama jechuudha akka argame meetiraan osoo hin taane soofaan akkuma barbaadan tajaajilatanii mana keessan keessatti diizaayinii barbaadanii teessuu dandeettanii inni kunillee nuti beekaraan aditti akka jedhu kun haala kanaan keessa jechuudha daawwattoota keenya tokko lama sadii isa guddaa kana wajjin abbuutti daawwattoota keenyaa gatiin isaa qarshii 95 hojjetame soofaan kun jechuudha daawwattoota keenyaa maal irraa akka ta'e gatiin isaa akka dabalee jechuu dandeettanii akkuma 65 hojjennee jira akkuma 55 hojjennee jira akkuma diizaayinii isaa fi akkuma kan diizaayinii isaa carqiin isaa ispoonjiin isaa keessa galee wantummaan hundi isaa tuyyuu kwaalitiidha bal'inni isaallee adda akkuma argitan kana guddaadha jechuudha daawwattoota keenyaa xarapheezaa ammaan garaachisaa jiru kuni akkuma argitan kana ol kaasuudhaaf baay'ee ulfaataa meeshaa kwaaliti irraa hojjetame jechuudha daawwattoota keenyaa kabiraan mootuyyuu teessoo TV teessoon TV kun abbaa inchii 43 televiziyoon abbaa inchii 43 gateessuudha akkuma isin beektan kun asitti warra qaba asii adda addaa kaa'uu dandeettanii jiraatti akkuma argitan kana masaaba adda addaa qaba jechuudha kun masaaba adda addaa qaba haala kanaan
shanii fi balbala lama qaba fuuldura kana fakkaatan televizyinii keenya asirratti gara sinarkitan kunoo kana fakkaata nu bira baratamee jira jechuudha ganni dubbatu intarneet irraa buusnee hojjennee amma garuu namni hunduu jira kaajajamee hojjetamaa jirullee jira kaajajamee baay'illee jiranii beekanii inni kun gatiin isaa qarshii 35 daawwattoota keenya gatiin sun kan isinitti himee jira viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaata daawwattoota keenya warri lakkoofsa bilbilaa gizee hunda nu barreeffatan taappellaa irraa qabatanii gizee tokko kaameraamaanii keenya taappellaa isinii galtee jechuudha achirraa iskiriinshot gochuudhaan sa'aatii barbaadantti galaarii keessan keessa barreessitanii nu argachuu dandeessan jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata viidiyoon keenya kaarraa kana bichaa meeshaan hojjetamaa jiru meeshaa baay'eetu jira soofaa barbaadanii arabiyaa majlisii barbaadanii biffee kumsaatinii wantummaan silaa hojjetamu kamiyyuu nu bira hojjetama wanti immoo elektirooniksii ta'ellee kallattiidhaan isinii dhiyeessinaa garas deemuudhaan xarabbeesaan adda addaa hojjetamaa jiru xiqqoo kaameraamaanii keenya isinii daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota Haashaan baay'ee isiniif ibsitee jirti jechaadha. Gatii isaa tokkoon tokko isaa TV stand irraa deebisee akkuma san immoo soofaa baay'ee kwaalitiin hojjetame kana irraa deebisee deebisii immoo meeshaalee biraa namoonni barbaadan jechuudhaan deebii isinii deebistee jirti jechuudha. Guutumaan guututti Haashaan akka dirtuuf jettanii dhuftanii jechuudha. Meeshaalee mana keessaas yoo ta'e akkuma san immoo meeshaalee akka farnicharii meeshaa kamiyyuu yoo ta'e akka nu biraa hin dhabne isin beeksifna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani kana yoo isiniin jedhu meeshaalee mana keessaa waan akka firiijii akkuma san immoo meeshaalee akka tarii immoo televiziyoonaa fi meeshaalee elektirooniksii kamiifuu akkuma san meeshaalee daqqaaqii jechuun meeshaalee xixiqqaa akka kanaan dura isin baramiin haala baramiin isin binnee bakka maatiin keessan jiranitti isinii geessina jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Oromiyaa ta'e bal'oo keessa bakka nuti hin geessine hin jiru jechuudhaan waan adda isa Haashaan Dakadir adda isa godhu yeroo baay'ee meeshaaleen kamiyyuu yoo bitame hanga manaa dirasi yaani akka bu'aacee hunda keessa dabarree isinii geessaa jirra ammallee akkasumatti akka itti fufee ta'uu isiniif ibsa jechuudha. Ani dhaamsa kana yoo isiniif dabarse gahaadha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa keenya barbaadan dhumarratti duwwaa 977696650 jechuudhaan qabachuu dandeessu. Fuula iskiriinii keenyatti irratti lakkoofsa WhatsApp illee kan immoo kan Telegiraamii fi akkuma san Snapchat hunda isinii laxxafna isiniin jedha. Ani asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.